akka nama tokkotti akka nama miseensa paartii badhaadhinaaf hooggansa mootummaa keessa jirutti akka nama lammii Itoophiyaa ta'e tokkotti akka nama fedha ulaa galaanaa barbaaduu fi bakka bu'aa uummataa tokkotti wanti irratti mul'atu dhimmi kun kaleessa namni hin kaasu hin dubbatu Itoophiyaanonnis afaan ofii qabatanii ulaa galaanaa qabna turre bara tokko amma dhabneerra jedhanii taa'aa yeroo jiran Itoophiyaan hooggansi Itoophiyaan amma qabdu hooggansi paartii badhaadhinaatiin hoogganamu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhimma ulaa galaanaa ajandaa biyyaa qofarra darbee ajandaa Afriikaarra darbee ajandaa addunyaarra taasisuun walakkaa ol deemuun qixadha. Maaliif biyyoonni gurguddatan biyyoonni gurguddoon biyyoonni hedduun dhimmi ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa dhimma sirriidhaa kan jedhu taasisuun isaanii yaada kennuun isaanii deeggaruun isaanii walakkaa ol deemuudha jechuudha. Amma yoomi kan jedhu malee ulaa galaanaa argachuun ifaadhaa jechuudha. Kanaaf walakkaa ol deemuu jechuun ajandaa guddaa ta'eera. Dhimma yerooti malee torban dhufumoo ji'a dhufumoo waggaa 2 booda waggaa 3 booda jennee guyyaa isaarraa kan hafe Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun ifaadhaa jechuudha.